صدرك إلا اللتو مسكين وجنتا أرجو من نبي كنيا أكغلانا Asumaan carraa kana naa kennu keessaniif galatooma eegaa qophii kiyyaatti. Assalamu alaikum akkam nagaan jirtu keessummoonni keenya keessummoonni martuu ahla wa sahaalan keessummoonni keenya unkan danaa mattuu anaa dhufu jenna welcome unnuu seenaa banaamanni keenya Hoseenaa nuuf ta'a hundi keessummoota ustaaza barataa ammas manguddoota isiniif kan qophaa'ee jira kunoo gootan an haa dhufu jenne hundummaan keessanii kan xiqqaa fi guddaa kan dhiyoo fageenyaa nu jira keessa onnee keennaa warri wajjin qabnu jiruu fi jireenya nyaadhatee nuuf dhugaa bari isiniif jenna waan isin barbaachisus nutu isiniif kenna bal'ifadhaa taa'a har'a guyyaan kenna Allahu akbar durajenne nyaata moo dhugaa Allahu akbar dhugaatii dura isinii dhiyeessu koree hedduu qabna kan isiniif geessu waan feetan soorata halaalaa foonillee yoo feetan hoolaa re'ee gaala nyaata urgaan isaa funyaan fagoo suufu kan osoo hin nyaatin foonii isaa innis nyaata aadaa marqaa fi miciirraa cuukkoo fi caccabsaa coomas dabalatee fagoorraa gaggabsaa dhugaatis yoo feetan dammi gurguramee kooka fi mirindaan itti dabalame markaza koo keessaa neemaatu dhabame soba insayina kuno gubbaa hoolaa re'ee lukkuu akkasuma gaala yoona waluun gahu jedhee shakka gariin namaa keessa nu dubbisaa bakka hanqatellee isiniif dabalama shakkiif jedhe malee barinuu nan qabu akkasni qaalii waa hundaa jaalalaan kan isin simatu irra deddeebinee nyaadhaa dhugaa bidhaaf yaa jenne barni imaa kana rabbuman nuuf kenne waa'ee keessummoota asumaan xumuree achi tarkaanfadhaa mata duree obboleeyyan xiyyaa baga gammaddanii guyyaa kana arguuf hedduu laffaatanii yeroon isaa geennan kunoo har'a ijaan gartan የኛም ደስ ብሎናል እናንተም ደስ አላችሁ ተማሪ ሁሉም ጎበዝ ናቸው ወሪ ሀረውሳን ገቡፍተን ቁርአን ሱና እርገማ ረቢ ባተኒ አማና ወልቆዱ መለቲ ደምተኒ ወልፋና አመስ ወልቀበኔ ወሊን ታበያና አሊፋ የተኒ አሲ ጀመርተኒ ጭንቃ መዳሚ ፊ ሙዲራ ረኮ አደዳት ሰበርተኒ gufu heddu jira kan nama gufachiisu irra tarkaanfattanii har'a soddomman gabbuuftanii atis tan huruufaa jabaadhuu baradhu ni buufta qur'aanas fuulduratti kaadhuu natti jabaateera bar qur'aanni kuni jettee abdiin muriin gargaara rahmaani Allahu akbar Allahu akbar Gufuun danda'u nun sa'i wallaayoo baruu fi barsiisuu fuulduratti imalli duruu kenna kaayyoon akkasiin imallee deemnee galma geenna nuti jecha namaa tasa yoom dhageenna yoo dhageenyallee fuunee lafa kenna ammallee jabaadha barattoota teenna yaa markaza kenna mee maaluma jedhee oma kiyaasaasa wallaalaa barsiisee beekumsaan kunuunsee sammuu doomte qaree wallaalaa si baasa Gorsan si teesse aqidaa mi'aawan hirribaa si kaasa markaza koo qaali yaa markaza hijiraa ifatti nu baafte akka aduu birraa waa baay'ee baranne urga dhufnee sirraa as dhuftee hin aartu yoo gammachuu malee meeqatu as dhufee ilmi fuudhee galee atis koottu bari umrii keessaa maddu waan boru haamattu har'a facaafadhu waan beeytu barsiisi kan beeyni gaafadhu seenaa markaza koo Allahu akbar seenaa markaza waan dhumatu miti akkatti irra bulee osoo irra oolee hedduu nuuf biqilche qaqqadhalee ijoollee kunoo barsiisee har'a gadi yaase markaza koo hijiraa rabbiin nu badhaase
Quraanni Daawitii keessatti of laallu barannee barsiifnee burjannata dhaallu barbaadeetiin dhabe homtuu isan madaalu nama ija qalbiitiin gaffageessee laalu kan asumaan cufee waa'ee ustaaza koo waa xiqqoon dubbadha muluu himuuf miti keessumaa tuttuqa yaada naaf hubadha. Ustaaza koo qaalii mee maalin qixxeessa sababa isaanii baane dukkana keessaa waan isaan nuuf ta'an maal jedhee odeessa gargaarsa rabbiitiin fuudhee daandii sirrii isatu nu geessa ifaayyee isaanii lafatti akka hin ganne jabaadhu obboleetti atis obboleessa yoo an quraana cabsinaa sirreessanii natti himan sirrii waan ustaazin koo naaf ta'e naaf hin taane firri hedduu laffaatanii asiin nu geettanii dadhabe jettanii yoom takkaateettanii yaa gameessa namaa bakka faayyete har'iyyaan garte simaaf rabbi beeka waan keessa dabarte gorsi kee galaana onnee nama raasa jechuun kee hundi beela nama baasa kan of dagateellee of yaadachiisa an danda'eenimu waan ustaazii kiyyaa rabbumatti dhiisa jazaa keessa rabbiin jannataan haa galchu babbareechee tolchee jiruu gandalachuu awwalaa beektanii ilmi irratti ammas ilmi dabalachuu gaddaa miti rabbiin isinii haa fedhu yoomiyyuu gammachuu warri maqaa jettan tuqee bira tara seenaa isaanii himuuf na fageessa karaan amma achi dhufa yoo natti aanjite mijjeeffadhee baraa ammaaf hin muddamee rakkoo kiyya isin hundumtuu naaf karaa sila maqaan dhooftuu qalbiin nu taphatti dafii nutti himi maal taate mucattii yoo eenyummaa barri asitti baranna nus gaafannee aadii warri jedhaa jirtan ayyee katabadha yoo barbaadan amma ustaaza koo qaalii ustaaz Muhammadii rabbitu siif kenne beekumsa abadii har'aa fi borullee itti nuuf gammadi an waan keessan dubbadhee silaa keessaan bahu asumatti dhaaba amma na haa gahu ustaazotii teenna warri gamtaa shuuraa hedduutu naafee fuula isini guuraa ammallee jabaadhaa jazaan keessan tuula tokkummaan keessanis hedduu nama boonsa du'aayii teessanis haadha nutti roobsaa du'aayii teessanii namittu milkaa'e alhamdulillahi har'a markazul hijratti rabbi waliin nu gahe Allahu akbar umrii nuuf dheeradhaa ustaazonni martuu nu dura deemtanii nuuf taatan agartuu wallaahi ani isiniif jecha lubbuun koo nan marartu waan isaanii dubbadhechaan keessaan bahu asumatti dhaabaa amma na haa gahu kan isaanii dhaabee amiiratti tara rabbii naa kafaluuf jazaa jara maraa amiirtota qabna qaxalee ijoollee bar jara namaa miirabbuman nuuf kenne bar isiniin boonna har'aa fi borullee nurraa hin qusanne humnaaf qabeenyallee Allahu akbar nuni fanne takkaa nu wajjin dhaabbachaa asiin nu barsiisaa asiin dalagachaa nuti homaa miti jazaa keessan rabbumatu galcha waadhaa jedhanii nu jajjabeessanii yoo nu markazaa baanes gareerra barreessanii takkamaa yoom nurraa duubatti dheessanii du'aayii naaf godhaaf hundumti keessanii garee gubbaa oolan sammaa gurra kaayaa isaanii haa fedhu kan jannataa jaayaa yaada koo xumure asumatti dhaabaa warroota amiiraa silaa maqaa yaamaa sa'aatiin naan gahu waan jaraa yoo kaase dafee keessaan bahu galanni isaanii jannata haa ta'u xumuradheen jira alhamdulillahi isinirratti dheeradhus afooynaa lillahi assalaamu alaikum ikwaanii fillahi assalaamu alaikum Allahu akbar wa alaykum assalam ikhwati fillahi wa alaykum assalam ikhwati fillahi Allahu akbar sinaf wayya jette bardugati Allahu akbar ya ma sha Allah boleyti teenya qali galatoomi ulfaadhu